Ashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaassi faana turaan ejersoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa namoota ji'a tokko dura sababa garaa garaan sossobanii leenjii siyaasa biyya keessan eeggatan isiniif kennina jechuun fuudhamaniif qotee bulaan Oromoo Walloo ergaa dabarsee jira. Guutuun gabaasa kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Namoota leenjii fudhattu jedhame Walloo keessaa deemeef qotee bulaan Oromoo Walloo ergaa dabarsee jiraachuun himame. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessa naannoo ji'a tokkoon duratti namoonni 46 naannoo hunda irraa funaanamuun sababa garaa garaa itti odeessuu fi leenjii isiniif kennama biyya keessan eeggattu jechuun namoota maqaa galmeessanii harkaa qaban gara naannoo Amaara keessa dabarsanii jiraachuu jiraattonni onichaa yoo himan namoota san keessa namoonni dirqamaan oofaman jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Namoonni aanaa hedduu irraa funaannamanii deeman sun yeroo ammaa kana akka gara bakka waraana fi lafa beekan agarsiisaniif sochii godhuuf qophii irra jiraachuu namoonni achi keessa jiran saaxilanii jiru. Akka maddi keenya godina Walloo irraa gabaasa nuuf laate jedhutti namoonni maqaa leenjii jedhuu fi sossobbii garaa garaatiin oofaman kana keessa namoonni dirqamaan oofaman jiraachuu fi akkasumas yaaliin achitti godhamaa jiru akkamiin qotee bulaa Oromoo Walloo ofirratti garagalchina kan jedhuu fi akkaataa qotee bulaa Oromoo Walloo ittiin cabsaniin barbaada jiraachuu eeree jira. Namoonni kun gaafa dura maqaa gargaarsa garaa garaa fi leenjii biyya keessanii fi ganda keessan ittiin eeggachuu dandeessan leenjii siyaasa isiniif kennina jechuun sossobbii garaa garaatiin kan galmeessan yoo ta'u deebisanii aanaalee hedduu irraa maqaa isaanii yaamuun namoota 46 funaanuun godina Walloo keessa baasanii naannoo Amaara keessa geessuun waan hedduu dalagsiisaa jiraachuun himamee jira. Kanuma wal qabate qotee bulaan Oromoo Walloo namoota garasitti erganamaniif ergaa dabarsee jira. Tokko yaa jara keenya silaa wal beekna waliin har'a geenye shira xaxaa jirtan quba qabna ummata kana biraa hafa lama boruu lollis ta'ee shirri xaxamaa jiru kun kam nurra ga'u yoo ta'e gaafas deebitanii ulaa keessan irra dhaabbachuun isin rakkisa jechuun ergaa dabarsanii jiru. Akkasumas namoonni fedhaa hin qabne hedduutu keessa haala waliif mijeessaa dafaa gara hawaasa keessanii garagalaa jechuun ergaa isaanii goolabanii jiru. Oduu wal fakkaatu yeroo ammaa kana mootummaan naannoo Amaaraa fi mootummaan faashistii Abiy Ahmad lola karaa kaaba Itoophiyaatiin deemaa jiru kana irraa sodaa waan qabuuf qotee bulaa Oromoo Walloo ittiin dhimma ba'uun lolicha ofirraa qolatuuf yaalii godhaa jiraachuun beekamee jira. Qotee bulaa Oromoo Walloo ilmaan isaaniidhaa keessatti dararaa kottaa duula geggeeffamaa jiru nu gargaara jedhanii yaaduu waan nama qaanfachiisuudha jedhu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Dameen tola ooltummaa biyya Jibuutii godina Kamisee Odaa Garaadoo jedhamuun beekamu qotee bulaa Oromoo Walloo aana Jille Dhummuuga keessatti fiinxaaleeyyii Amaaraatiin rukutamaniif gargaarsa taasisee jiraachuun beekame. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aana Jille Dhummuuga magaalaa Haxaayii fi Sanbatee dabalate gandoota akka Wasan Qurqur keessatti lolli cimaa yeroo darbe fiinxaaleeyyii Amaaraan qotee bulaa Oromoo Walloo irratti banamuun namoonni hedduun du'uu fi madaa'uun kan yaadatamudha. Haaluma kanaan namoonni hedduun miidhamanii gargaarsa gahaa osoo hin argatin hafuu fi kaanis mana yaala dhabee rakkachaa kan tureefi jiru yoo ta'u namoonni saniif dameen tola ooltummaa godina Kamisee Odaa Garaadoo jedhamuun beekamu kan biyya Jibuutii keessatti argamu ilmaan Oromoo Walloo aana Jille Dhummuugaatiif gargaarsa godhanii jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime.
dameen biyya Jibuutiitti argamu dameen tola ooltummaa godina Kamisee Odaa Garaadoo jedhamuun beekamu guyyaa kaleessa qarshii impaayera Itoophiyaa 19,000 ilmaan Oromoo aana Jillee Dhummuugaa keessatti hidhattoota shiftaa Amaara Faannoo jedhamuun rukutamanii jiraniif gargaarsa godhee jiraachuun dhaga'ame. Akka koreen boordi damee kanaa bilbilaan dubbifne jedhutti dameen tola ooltummaa godina Kamisee Odaa Garaadoo kun tibba kana kan ijaaramedha. Gara fuula duraatti ilmaan Oromoo rakkoo garaa garaaf saaxilamaniif gargaarsa kan godhu ta'uu gadi fageenyaan ibsee jira. Magaalaa Waldiyaa labsii yeroo muddamaa labsitee jiraachuun himame. Bulchiinsi magaalaa Waldiyaa uggura sochii kaa'ee jiraachuun himame. Bulchiinsi magaalaa Waldiyaa uggura sochii guyyaa har'aa irraa eegalee kaa'ee jiraachuun beekame. Kana waliin humna nageenya magaalichaa ramadee alatti galgala sa'aatii 1 hanga sa'aatii 12tti namni kamiyyuu socho'uun dhorkaa ta'uu ibsee jira. Akka gabaasni garasii ba'u jedhutti bulchiinsi magaalichaas konkolaataa qaxarri nageenyaaf ramadame malee konkolaataan kamiyyuu sa'aatii 12 PM booda akka hin sochoone beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataan dhalattoonni Gumuz Yuunivarsiitii Waldiyaa irraa ari'amaa jiraachuun himamee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Waldiyaa keessa baratan barsiisota hojjettoota mootummaa barattoota dhiisanii lola as deemaa jiru baqachaa jiraachuu yoo dubbatan dhalattoonni Beenshaangul Gumuz kanneen Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti barataa turan yeroo ammaa kana mooricha keessa miilaan baqannee nama dhabnee karaa gubbaatti rakkachaa jirra jechuun himataa jiru. Sababa lola kaaba Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiruun hawaasni biyyatti sodaa guddaa keessa kan gale yoo ta'u barattoonni Waldiyaa miilaan mooraa Yuunivarsiitii keessaa ba'uun rakkoof saaxilamaa jiraachuun dhaga'ame. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaatti ufaan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhama.